Akkam nagaa jirtu maatii chaanalii kana kanneen kanaan dura maatii chaanalii kana taatanii subscribe gochuun hordofaa jirtan hedduu galatooma. Akkasumas immoo kanneen yeroo jalqabaaf chaanalii kana bantanii daawwachaa jirtan ani Dr. Abarraa Ulaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanaaf chaanalii kana subscribe gochuun waa'ee fayyaa daa'immanii waan hedduu baradhaan jira. Barnoota ani har'a isinii qabadhee dhufe daa'imman diyeffachiisuu kan jedhu yookaan burping a child jedhama kun. Diyeffachiisuun faayidaa maalii qaba? Akkamiin diyeffachiisuu qabna kan jedhu irratti isinii kaasa. Yoo diyeffachiisin hafnee rakkoo akkamiitti daa'imman qunnamuu danda'a kan jedhu. Daa'imman yeroo harma hodhanii yookaan luuggatanii aannan liqimsan qilleensa waliin liqimsu aannan sana. Kanaafuu garaa isaanii keessa aannan waliin qilleensi ni seena jechuudha. Qilleensa garaacha isaanii seene kun immoo hin bahin afnaan isaan jeeqan waan ta'eef diyeffachiisuun qilleensa sana akka baasan taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo aannan luuggatan yookaan yeroo harma hodhanii aannan dhugan qilleensa aannan sana waliin liqimsu. Qilleensi sun immoo dhaqee garaacha keessa taa'ee turraan hin baane taanaan daa'imman jeeqa jechuudha. Kanaafuu diyeffachiisuun qilleensa sana baasuun barbaachisaadha. Daa'imman harma ho'isanii diyeffachiisuu dhiisuun akka isaan tokko garaa ciniinnaa hiixataa boo'an taasisa. Kan ilaalee barnoota hojjedheera. Infantile colic kan jedhamu garaa ciniinnaa daa'immanii kan jedhamu daa'imman akkasii halkan hiixatanii baay'ee boo'u. Hiixatanii hedduu boo'u yoo harmatti kennitan hin dhiisanii sa'aatii hedduuf boo'u jechuudha. Yommuu achi boo'anii fixan deebanii nagaama ta'u jechuudha. Kanaaf daa'imman hoosisneen diyeffachiisnaan garaa ciniinnaan akka isaan hiixataa boo'an taasisa. Garaa ciniinnaan hiixataa akka isaan boo'an kan taasisu waan hedduudha. Isaan keessaa tokko daa'imman diyeffachiisiin hafuudha jechuudha. Inni lammaffaan akka isaan tasgabbaa'anii hin rafne taasisa. Guyyaa isaa ta'u halkan daa'imman yeroo rafan hin diyeffatiin harma ho'isnee raffisne taanaan hirriba boqonnaa qabu kan hirriba nagaa qabu rafan jechuudha. Hin tasgabbaa'anii rafan hin jeeqamu gidduutti ka'anii ba'u hirriba sa'aatii gaggabaabaa sa'aatii jijjitaa rafu jechuudha. Akkasumas akka isaan hedduu hirqinfatan taasisa. Amma hirqinfatu sa'aatii dheeraaf hirqinfatu. Egaa daa'imman akka hirqinfatan kan taasisus waan hedduudha. Isaan keessaa tokko daa'ima osoo hin diyeffachiisin hambisuudha erga hoosanii booda. Akkasumas akka isaan amma bulgaafatan taasisuun amma daa'imman immoo bulgaafatu tarii fe'amuu danda'u jechuudha. Kanaafuu akka isaan amma bulgaafatan taasisa jechuudha. Kanaafuu daa'imman erga harma hoosanii booda diyeffachiisuun faayidaa hedduu qaba. Kanaafuu hanga daa'imman of danda'anii taa'anii ofiin diyeffatanitti daa'imman ka'anii of danda'anii teenyaan oliif gadi waan jedhaniif yeroo oliif gadi jedhan ofumaa diyeffatu jechuudha. So hanga isaan oliif gadi jedhanii taa'anii diyeffatanitti ofii isaanii jechuunis hanga naannoo ji'a ja'aatti akka harma yookaan xuuxxoo hoosisneen diyeffachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkaataa adda addaan daa'imman diyeffachiisuun ni danda'ama. Isaan keessaa kanneen muraasni yookaan kanneen yeroo hedduu hawaasni itti fayyadamu akka addunyaatti ni jalqabaa. Qolee irratti ol qabachuun hanga diyeffatanitti dugda sukkumuu. Akkuma suura irratti argitan kana qolee irratti ol qabatanii qolee fi daa'ima gidduu immoo uffata fooxaa wayii kaa'uudhaan erga ofitti qabnee booda dugda irratti dugda yoo hin sukkuumneef dugda isaanii xiqqoo yoo rigneef jechuudha dafanii diyeffatu jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti ni diyeffatu. Yeroo isaan diyeffatan gurra keenya waan dhageenyuuf diyeffannaan hin ga'a jechuudha. So hanga isaan diyeffatanitti dugda isaanii sukkuumuun ol akkasitti qabne baachuun ni danda'ama jechuudha. Inni lammaffaan laphee irratti qabachuu. Laphee irratti qabachuun akkuma sasilaa dugda isaanii rirriituu fi yeroo kanas yeroo isaan diyeffatan ni dhageenya jechuudha. Laphee irratti qabachuun kun yeroo kan barbaachisaa daa'imman ji'a 4 gadiif maaliif mataa isaanii qabatan taanaan akka kanaatti yoo qabne akka isaan mataan isaanii nutti hirkatee sappoort akka ta'u taasisa jechuudha. Kanaaf daa'imman mataa isaanii hin qabanne taanaan isa kanatti irra filatamaadha. Ji'a 4 booda garuu qoleettis baachuu ni danda'ama jechuudha. Inni sadaffaan akka suura irratti argitan kanarratti sarbaa keenyarra keenye sarbaa miila keenyarra keenye fuula isaanii fuulduratti garagalchuun laphee isaanii harka tokkoon qabne harka tokkoon immoo dugda isaanii yoo rigne dafanii diyeffatu jechuudha. Inni arfaffaan immoo ol baatanii asiifachi deemuu kun riguun barbaachisu qoleetti akkasitti qabanne asiifachi deemuu kana yeroo hedduu erga daa'imman mataa isaanii qabatan yookaan erga ji'a 4 guutanii booda kan taasisnudha jechuudha. Inni dhumaa immoo jilba keenyarra ciibsuu. Jilba keenyarra akkaataa argitan kanaan jilba isaa tokko xiqqoo ol kaasne isa tokko immoo xiqqoo gadi buusne jilba keenya yeroo ciibsine
akka kanaan garaan yoo ciibsine dafanii deeffatu jechuudha. Kanaafuu erga harma hoosisnee booda deeffachiisuun baay'ee murteessaadha. Akkamiin deeffachiisna? Akkaataa adda addaa armaan olii ilaalle kanatti deeffachiisne deebisnee ciibsuun barbaachisaadha jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun barnoota hedduu akka isin qopheessu na taasisaa. Hedduu galatoomaa.